واشنطن، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن إنجاح الاتفاق المرتقب لوقف إطلاق النار في غزة يتطلب من الجميع حماس، مشيرا إلى أن ومراحل مقاومة شعبنا العظيم وستستمر آثار هذه المعركة. القسام يقول بعد الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق يسكتني على حماس. الصفقة التي تتبلور هي صفقة استسلام لحماس بمجريات الوضع في فلسطين وفي قطاع غزة. هذه قال الناطق الرسمي باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن جيش الاحتلال استهدف مكان وجود مقام أطرافهم المبتورة ليستطيعوا المشي أم خيار العودة زحفا تتردد حكاياتها. لا الحرب الإسرائيلية انتهت تماما ولا السلام حل على فلسطين بعد، هي هدنة هشة من ركام إبادة وحشية عاتية يخرجون حالمين. Akkamultan kabajamtoota hordoftoota keenya sanbata waaree booda waxabajjii 18 balballoomii miidiyaalee idil addunyaadhaa abbaa gidduu galeessaa fi waraana qarqabaaf dirbiba dubbii bara 2022 pirezidaantii Ibraahim Ra'iisii fi Mooskoo gidduurra hanga Maasuud Pezekshiyaatti mallatta'eef qarqaba ibidda labobbaa Paaliisiidhes Kaalifoorniyaa Los Aanjelesii fi galaana guddaa yaa'eetiin fudhateef dhiiga qulqulloota danfee Ameerikaa dhidhimsa gidduutti maaltu deeme waliigalteen guyyaa borii dhukaasa dhaabuun hojiitti kama jedhame boqonnaa 3 dhimbibba balballoomii rakkoowwan gurguddoo ka'uu malaniif egeree Filisxeemota boqonnaa 3 keessatti ragaalee gurguddoo wabeeffanneeti jirra. Raashiyaa fi Iraan michuuwwan maallaqa tokko fuula lama ta'uun Ameerikaa duchisiisuu qofaa miti. Nikileeriin Iraan haleelamuu miti. Iraaniif nikileerii biraatu barbaachisa. Vladimir Putin pirezidaantii Raashiyaanotaati. Baqqaana gurguddoo walwaraansa guyyoota 465 dilbata boruu goolabamuuf ce'umsi boqonnaa argachuuf kaabinee ministeerota kiraarii lameen Itamir Ben-Gavir ministeera polotikaa biyyoolessaa Israa'elii fi Bezalil Simotrich ministeera faayinaansii paartii Yahudota Israa'eliin fottoquudhaaf jedhameetiin takaaroon erga godhamee sagalee caalmaadhaan guyyaa kaleessaa murtaa'uun dhagahame. Kunis akkana jechuudhaan gabaafame. Dhiibbaa gurguddaa pirezidaantiin haaroftiin Doonaald Tiraamp dhiibbaa irratti gaggeesseen ta'uun beekamaadha. Why Donald Trump forced Israel to accept ceasefires jechuun kan gabaasee fi what Russia and Iran major strategic partnership treaty jechuun balballoomii keenya jalqaba kan isiniin geenyu ta'a. Bu'aa bahiiwwan guyyoota 465 keessattiif egereen Filisxeemota galaanni danfee Los Aanjelesiin belbelcheetiin Greenlandiin dirqamaan fudhachiisa garamitti deemaa jira. Ibidichi dhaamaan jiru United States of American gabataa qullaa qabataa bullaa nadhaqqaba jettee jirti. Seenaan dirbiba dhimbibbaa keenya balballoomii caayaaniif sagalee mujaahidota waa hedduuf keessatti qaba. Bitaaf mirga ilaalaatiin maadheewwan balballoomii madaallii kaasan isin biraan geenya. Maadhee balballoomii keenya First Post, Al Jazeera Al Arabiya, Hindustan Times, Times of India, Associated Press, Russian Today, Newsweek, Interfact, Middle East Monitor, The Wall Journal Street, Financial fi The Economic kan kana fakkaatan irraa gurraan isin geenya. Sagalee mujaahidotaatiif haarawaa yoo taatan subscribe gochuun chaanaalii kanatti dabalama maatii nutaa ulfinaan yooyyaa qubadhaa jennee jirra. Mallattoo qubaa jalqabaa sana habbugduu tuquudhaan like jaalachuu keessan mirkaneessaa namoota hedduu bira kanuuf gahus taasisaa. Yaada qabdaniif sanduuqa keessatti Free Palestine CTN jechuun barreessaa. Yayyaba dhimbibbaa dirbiba dubbii keenya viidiyoolee sursuga miidiyaalee idil addunyaarraa funaananneen eegalla. وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في مقابلة خاصة مع الجزيرة إن بلاده تأمل أن أي حدودها ترى بالإضافة إلى حزب وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد جدعون ساعر ورغم معارضة بيتسل have been informed today that Hamas has added further demands that contradict the قدموا آلاف الأطنان من القنابل والمتفجرات
إسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تسمح بأن تتحول الضفة الغربية أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي أن عمليات الجماعة العسكرية ستستمر إسنادا. نحن سنبقى في مواكبة ورصد لمجريات الوضع. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن أنطونيو غوتيريش يشعر بقلق عميق إزاء العنف في الضفة الغربية المحتلة. هذا وقالت لا الحرب الإسرائيلية انتهت تماما ولا السلام حل على فلسطين بعد. من ركام إبادة حركة المقاومة العالمية السياسية يمكن حماس إجارسيسا كل سجل تموتا سينانيسا دبتا Palestinian Liberation Organization PL orna kasianga fatatti gurmaa'uudhaan walabummaa Filisxeemota waggoota hedduu kan deemsisaa turan mujaahidonni Islaamaa Filisxeemota weerara gurguddoo waggoota 75 oliif erga kufiinsa mootummaa Ottomaan Turkootaatiin booda weerara UK yookiin Britain guddittiin taasifteetiin booda warri Jiwishoota yookiin Yahudota Israa'el biyyoota baqaa fi kolonii keessaa dhibba gurguddaa raawwachuun duguggam Filisxeemota nama 700 dhufaniiti qe'ee isaanirraa baasuun humna warra lixaatiin qubataniiti turan. Sanis ta'eeti marsaawwan garagaraa hanga Norweetti mallattoo waraana guyyaa 6 yookiin 6 war days war kan jedhamu kan biyyoota Arabaa fi Israa'el gidduutti taasifamerraa kaase hanga wal waraansa bara 2022tti turan. Haa ta'uutii haleellawwan xiiqiin dammarra mi'oofti isteetni Filisxeemota Yerusaalem yookiin Al-Quds deebuu qaba murtoowwan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin nuti falmannu malee mirgi keenya yoomillee taanaan birmadummaaf daangaan keenyaan kabajamu kan jedhan mujaahidonni Filisxeemota Izaddiin Al-Qassaam yookiin Al-Aqsaan Brigeediin mujaahidota Al-Quddus dabalatee amma Al-Jeniin Brigeedii haarawaa mujaahidotaatiin kutaawwan Gaazaarraa kaasee falmii itti fufe. Haa ta'uutii filannoowwan gurguddoon Filisxeem erga Gaazaa fi akkasumas West Bankitti bulchiinsa lamaan gargar baatee Hamaasiin kan bulaa jirtu Gaazaan burkutooftee bara kanaaf carroomte. Onkoloolessa tokko bara 2023 haleellaa guddaa Tel Aviiviif magaalota ishii irratti fudhateen Israa'eelota 2,000 ol kan ajjeeseef kanneen 480 madoo fi 250 ol gureetiin fudhate. Itti galli dubbii kan marsaa jalqaba ji'oottan waggaa jalqabaa irratti deebiseen alatti ugguramtoonni 101 kanneen du'an malee 98 harka Hamaasitti akka argamu ragaan waajjira qondaala siyaasaaf Brigeedii mujaahidota tibba waliigaltee kanarratti haasamu miidiyaaleen balballoomsuu irratti argaman. Filisxeemonni 46,780 ol haa jedhaman malee akka xiinxalli dhaabbata fayyaa UK tokko dhiyeenyaan quba qabuuf odeeffannoo gurguddaa taasiseen 65,000tti akka siquu hin oolletti himaman. Filisxeemonni 111 ol ammoo qaamaa hir'atanii miidhaawwan gurguddaa dawaa dhabuudhaan gidira gurguddaadhaan dhaman kanneen 14,000 ta'an butamanii manneen hidhaa garagaraa Israa'eelota keessatti murtiiwwan garagaraaf hadhaa toorchariif daraa gidiraadhaan dhamuu irratti argaman. Addunyaan boombii Ameerikaan kennitu callisteet laalu filatten keessattuu bulchiinsi Baayiden walitti bu'iinsa Israa'elii fi akkasumas Filisxeem baroota hedduu fi umrii jireenya isaanii keessatti walitti bu'aa dhufanis inni kun ammoo kan hundarra cimaa jedhame. Filisxeemonni dhugaa qaban irratti manni marii waliigala mootummoota gamtoomanis heera chaartara mootummoota gamtoomaniitiin Filisxeem beekamtii kennuudhaaf sagalee murteessuuf sagaleen kuffisuu Ameerikaan fayyadamte akka Filisxeem biyyan taaneef dhiibbaa gochaa turu seenaan ragaa dhiyoodhaa ni ibsa. Haa ta'uutii Filisxeemonni qondaaltota siyaasaa gurguddoof waliigalteewwan dhiibbaa Israa'eliin irra ga'uuf hoggansa isaa adamsuu wal qabsise Qaataar kolagaltummaa waajjira siyaasaa
hoggansa Hamaas fudhattee barootaaf keessummeessaa turte biyyi baha giddu galeessaa xiqqoon Dohaan Kwaatar seenaa dippiloomaasii keessatti dhiibbaa gurguddaa gochuun beekamaa kan dhufte Kwaatar bulchiinsa muummee ministeera Sheekh Muhammad bin Abdurrahman Ataaniitiin marsaawwan 11 pirezidaantii Abdul Fattah al-Siisii kan warra Kaayiroo akkasumas Ameerikaa haadha shiraa ibidda duguggaadhaa Israa'eliif kennitu michuu Israa'eliin bulchiinsa hoggansaa abbootii dureeyyii warra Jiwishotaaf Yahudota olaantummaa addunyaa kana nutu qarqabee harkaa qaba jedhaniin kan tibba kana balaan ibiddaa isaan dachiirraa duguugaa jiruun jaarsummaan ta'atameen haa ta'uti isaan kana deeggaruuf sagalee Filisxeemotaa ta'uuf Hizbollaan Libaanos sababa san haleelameen Hasan Nasrallah qondaaltonni bebbeekamoon hogganoonnaaf hayyoonni akkasumas daa'imman hedduun hanga Beerutitti dhumaniin kana malees qondaalli siyaasaa beekamaan Usmaa'il Haniyyee akkasumas Adamsoo Israa'el taasifteen taareen walakkeessa keessatti waltajjii filannoo pirezidaantii Iraanotaa Haaraa Masuud Pezekshiyaa ergaan feerameetii booda halkan doqubsumaaf teessuma isaatti qaamoleen qindaan Israa'el Muusaadiin ta'uun beekamin ajjeefame haleellaan harka deebii Iraanotaas marsaa tokkoffaa erga qoonsilaan Damaskootti argamu Israa'eliin haleelame qondaaltonni waraana gurguddoon ajjeefamaniiti booda turen Israa'eliif misaayilonni 200 ol balastikii fi haayparsoonikii faataa dabalate Tel Avivin dhidhimsan harka deebii dronotaa isin buufata maadhee niikilaraaf balastikii Iraan haleelte jechuun dhagahame miidhaan dhaqqabame wanti beekames hin jiru. Сотрудничество, но и подпишем большой базовый договор. طرح جامع راهبردی که سالها روش کار شده امروز امضا. The loss of many kids' parents, the loss of many kids' lives too late. But عسكرية رابعة نفذتها القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية استهدفتها. I have learned many years of public service to never, ever give up. Deal we have. Israel is divided over the news of a ceasefire deal. 2 people were killed in the house. The ceasefire in Gaza cannot come fast enough. Saaronni Yemanii galoo galaana diimaa irratti obboleewwan keenyaaf sagalee ta'uun haqa obbolummaa bor fuula rabbitti gaafatamnuun waraana Gaazaa irraa dhaabaa mirga dhaloota torbaffaa keessatti itti amantus misaayilota Hawutiitiin rarraganii galoo galaanatti hanga F-8 xiyyaarota teekinooloojii ammayyaaf raadaarota ogguraman Tel Aviv Ben Gurion Haifaa Elaatiif Rashrash Hawutiin aleebalaman haa ta'u harka deebii biyyoonni akka Greek, Italy, UK fi Ameerikaa Israa'el ta'uudhaan sana'aarraa hanga Udaydaa fi Sa'aadaa magaalota Yemanii hedduu buufata qabiyyeewwan meeshaa waraana Hawutii jedhan barbadeessuu itti fufan Hawutiin hin adabanne inuma kaleessa waliigalteen kun hanga raawwatamutti Filisxeemiin tokko kanaan booda ajjeefame taanaan Tel Aviv bara isii keessatti gadaanni saddaa uffatti jechuun Abdul Malik Al-Hawutii dubbate haa ta'uti qondaaltota akka Muhammad Daa'if hoggansa waliigalaa fi Filisxeemota 46,780 ol kan itti dhabde Filisxeemonni dhugaa Gaazaa qabaniin qe'een manneen 52,000 olii barbadaa'an iddootti deebi'an hin beekan caccaba jalatti tarii gamuuf waaroo jaaratumoo waggaa 100 keessattiyyuu ammas dhukaaleen adda addaa kanneen hin dhukayniif dirbaba hawaa irraa gara lafaatti darbataman shakkii gurguddaatu jira kunis maandisiin ilaalamuu qaba adeemsa walxaxaa kana keessatti dhukaasichi maalis ta'e amrii rabbiitiin dhaabate kunis dhiibbaawwan akkamitti kan jedhu keessatti kan ilaallu ta'a viidiyoo kanaan walitti deebina. الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة وقد حققت العمليتين لله
الملك القهار يا غزة معكم ما زلنا يا غزة معكم ما زلنا. أن تشتعل النيران في جبل أو واد في كاليفورنيا، فما هي الأسباب؟ الإجابة المباشرة هي الظروف المناخية والطبيعية المواتية جنوبي الولاية، فمعدل الجفاف في هذه المنطقة. نقول لأعدائنا أعيدوا النظر في حساباتكم ولا ترتكبوا خطأ وكونوا حذرين، فنحن أهل عمل وسنتخذ خطواتنا في الوقت المناسب. روز در اقصانقاط این سرزمین به تعداد سامانه‌ها و موشک‌ها اضافه میشه. Drone technology. Russia's use of Iranian Shahed drones. First Su-35s arrived in disassembled form. President Trump. Once President Trump, having become president, formulated waggoottan digdami tokkoof raafaatti dhalateetiin isaaniin gidirfama kan ture qondaalli siyaasaa tibba filatame Yahyaa Sinwar ajajaan waraana Hamaas kan tures lubbuu dhabe. Hedduuwwan akka Muhammad Daifis mirkanaawan amma kanafeen Abu Hamza Abu Ubeydaa fi qondaaltota muraasa ta'uu fi kanneen Israa'el barbaadde maallaqootaan dhabde ammas jeeshiiwwaniif mujaahidota lolchiisuun loltoota inumaa Hamaas gara 30 ol siiksu wanti Itamir Ben-Gvir fa'aa eekamanii fi birbinyaawwan kana ta'uudha BBC'n gabaase. Hamas jechuun seexana jedhan bara tokko Benjamin Netanyahuun dubbimaan qondaala waraana Israa'el Daniel Hagariidha Hamas balleessuun gonkumaan danda'amu. Hamas ideology jennaan mormiin gurguddaan itti ka'e. Ministeerri raayyaa ittisaa ta'uudhaan Gaazaa burkuteessuu keessatti qooda olaanaa kan qabu mana murtii idil addunyaa ICJ'tti kan himatame Yoav Galantis aangoon wal dhibbeeffata kaaroo Benjamin Netanyahuutiin qarqabaniitiin cinatti daangeffaman. Israa'el kaat namni akka barbaadetti olii gadi kirkireessuuf girgireessuu filatamen daranuu haleellaan hammaate. Haa ta'uutii why Donald Trump forced into the Gaazaa ceasefire jechuun wanti isaan dubbataniif maali laata? Dhiibbaan gurguddoon jalqaba Donald Trump yookaan masara mootummaa White House seenu taate Gaazaa dachee jedhamtu osoo bara qiyaamatti hin jijjiirre waliigalteen dhukaasa dhaabuuf Hamaas ugguramtoota gadi dhiisuu qaba jechuun dhaadatan. Dhaadannoon isaanii kun addunyaa naasise gar malee borumtaa addunyaan waan addaa dhageette. Isinis bubbeen Palisides galaana Paasifikii irraa ka'eetiin qilleensi baqqaana ji'ootaaf bokkaa dhabe Kaalifoorniyaan belbelte. Yoo xiqqaate sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 120 ol kan deemu bubbeen kun humna ittisa balaa yerootiin fi humnoota biyyattiitiin baduu hin dandeenye. Qabeenyi doolaara biliyoona 248 akka ragaa qabnutti dhidhime. Manneen 52,000 olii hojiin alataan. Kana qofa osoo hin ta'in biqiltuun annisaa humna inerjii yookiin chaarjii annisa waliigalaa elektiroo haayidroomeetirii barbadaa'utu himama. Kun ammoo Ameerikaaf kofiinsa guddaa. Qabiyyeen annisaa humna baatirii jedhamu kun teekinooloojii keessatti raadiyeeshiniis ta'e hamma ispeesii hawaaf jechuun xiinsammuu ilmaan namaa xaxuun dirree amantii keessaa baasanii ideoloojii warra dhiyaa addunyaa guutuu irratti fe'uun aartiif kalaqaan beekaman warri bor ibiddaa har'ammoo jannata gubbaa jiran. Hollywood dhidhime qaroontu addunyaas hawwate. Tarii dhaadannoon Donald Trump jedhan kun dheekkamsa waaqaa ta'uun oolu fi gochi daba ilma namaatiif cubbuun lubbuun hangammatti odeeffannaan Sky News fi CBS baasan 27 baduun dhagame. Kanneen hedduu ta'an ammoo achi buuteen dhabame. Ameerikaan koongireensiif akkasumas warri aangoo gadhiisuuf deemu dimokiraatonni hoggansa Baayidaniin jiranis guyyaa bor maleef taaniidha aangoo gara baalli Trumpitti dabarsu. Trump jechuun ammoo Awurooppaarraa mormiin addaa mudate. Maali namni akkana qishinaa godhu? Namni dachii namaatiin qoosu. Denmark Giriinlaandiin naa gurguruu qabdi yookiin raayyaa ittisa Ameerikaaf imaammata waraanaaf bulchiinsa Ameerikaatti fayyadamuun
Greenlandin nan dhuunfadha galoon galana Meeksikos keenya ta'uu qaba kun sababa jenneefis qabna yoo jedhan dachii abbaa tokko gamtaa Awurooppaa fi akkasumas Donald Trump Ameerikaan wal qarqabuu isaanii waan hin oolle ministeerri dameyaalaa Firaansis kun qoosaaf jedhan malee namni fayyaa qabu kanan jedhu jechuun itti qoosan maraafu anin bita maal fiddu jechuu irratti kan argaman Donald Trump laala Gaazaan otoo ani masaraa diinseenin nagaa taate jechuun dhaadannoo isaanii eegalan Benjamin Netanahuun abdiin Allahu Akbar jedhanii Filisxeemonni gara beelaaf kokkee dheebuu keessatti gammadaniin bombii irratti roobsee Filisxeemota seenaadhaaf ta'an 76 ajjeesiseen dhiibbaa saffisan itti godhan hatattamaan akka inni dhaabus Benjamin Netanahuutti dheekkaman Donald Trump haleellaa guddaa Iraan harkaa niikleerii buusuutti ture Iraan harkaa niikleerii buusuun Donald Trump waliigalteewwan bara 2015 keessatti Iraaniin walii kakatan waliigaltee kana bulchiinsi isaan booda Iraan digdee gara humna annisa niikleerii yuraaniyeemii ishee dagaagsuu fi wan shaakala waraanaa gaggeessuut eegalaniin Yukireeniin bara 2022 adoolessa 10 kaasaniif warri haqaa qabateef jecha Sooriyaa keessaan cabsitee Iraanitti achi qarqabadhaa isii eegdu balaan biraa Israa'el irratti bu'e Iraan teekinooloojii raadaarii addunyaa irratti jalqabaa hojjechuu fi holqi guddaaf magaalaan New City jechuun beekamu bu'uuraan agarsiisaaf dhiyaateen Jeneraal Abdurrahim Muwaasii fi hogganaan qondaala waraana Iraanotaa kaleessa addunyaan guutuun raajiidha jetteen Jeneraal Hussein Soleimani ajajaan qondaala humna walii galaaf meeshaawwan waraanaaf dhukaa walii galaatis tarkaanfiin si'achi biyya tsiyoonota irratti fudhatamu hadooddi addunyaan yoomillee taanaan seenaaf godaannisa Tel Aviv ta'uu itti yaadattu jechuun dhagahame waliigaltichi kun qo'annaa bara 2020 jechuun dhibeewwan warra of shakkuu ta'e.